wareegamni jaalbattee ka nama hubatteefaa ajjeessuudhaan kanan dhaaba jettu jaamaa siyaasaa fi jaamaa haala hubachuu hin dandeenye kabara baraan bahee galuufuu haala rakkisaa ta'e keessatti adda bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti qora isaa bu'uureessaa godhatee haalli sun mataasaa gadi utuu hin qabin wareegama jaallanii kun lafatti hafuu waan hin qabneef darbee immoo qabsichii fi akeekisaa fi galmisaa gara galmasaatti deemu dhaabbatuu waan hin qabneef kadu'an kana awwaallachaa dhiigiidhaan fuulduratti qabsichaa fi imalasaa itti fufuu murteeffatanii dirree qabsoottis keessattis falmaafamu keessatti fuulduratti deemuu hin dhaabbanne. Kana kan hin kaasuuf haala keessa darbinee fi haala qabsoo adda bilisummaa Oromoo fi miseensota isaa fi hoogganni isaa keessa godhu yoomiyyuu salphaan taane kana walii yaadachiisuuf. Kana walii yaadachiisuu keessatti haala adda bilisummaa Oromoo fi miseensa hoogganni isaa haalli ulfaate, haalli sodaachisaadha, nageenyi sodaachisaadha waan jedhu hin fudhatus fudhatees hin beeku. Haala kam keessatti dirqama isaatti fufuu kadu'ee awwaallatee bakka isaa dirqama isaas ofitti fudhatee walaloon Jaal Mikaa'el dhaamsa jaallanii hedduu yeroo adda addaatti walgahii adda addaa irratti dhaamsa ta'an cuunfeetii dhaamsota kanaan yoomiyyuu dagatamuu hin dandeenye ka tooftaa ka tarsiimuu ka of keessaa qabu kun yoomuu dagatamuu hin qabnee fi kana akka dagatuu hin qabnedha jechuudha. Kanaaf hoogganaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo keessatti nageenyi ulfaataadha, nageenyi sodaachisaadha. Dirqama jaallan kufanii ufitti fudhannee dachaa fuulduratti deemu kana kan irraa eegamu. Isa kanaaf qopheessinee wareegamni jaalbattee ka nama gubu, kan nama aariidhaan nama maraachuu ta'ullee lundhatu nu hafe, lundhatu hannaan haala hin eegamne keessattii fi akkaataatti lunni nama ajjeesutti ajjeesanii akkasitti kufee jaalbatte guddaa nama gubaa haa ta'utti jaalli keenya dirqama isaa guyyaa tokkollee sodaa tokko malee waltajjii kamirrattu mana hidhaattu eessattuu fuuldura warra tarsiimuudhaan qabsoo kana danquudhaaf yeroo adda addaatti isa irratti haleellaa tattaafatan hunda jabnummaadhaan dura dhaabbateeti ofirraa lolaa yaadaanis qaamaanis qalbiinis olaantummaa isaa agarsiisaatii kufee jaalbatte. Kanaaf kasaa ba'aasaa dachaa tokko keenya irra jira jechuudha. Isa kana qabannee dirqama keenya dachaa itti fufuu kan nurraa eegamu ta'uu dhaamsa koo gadi jabeessee dhaammadhaa. Haalatu ulfaataadhaa, nageenyi ulfaataadhaa, sodaachisaadhaa nurraa dhagahamuu qabu. Sibiliin haasa'uu danda'a jechuudha. Kuni kana. Kan taansee waan gaggabaabduu haala yeroo ka ilaaluun waan xixiqqoo jedheen darba. Haalli keessa jiramuu fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa ka'ee maal keessa darbee waggootii 5 kana keessattuu haala akkamii keessa darbinee as geenye hundi obbo deebi'ee yaadate
haala sila tuttuqe haala ulfaatoo 2019 digdama kana keessa cirateeti keessa bahee qabsichi diinni keenya waajjira cufuu sochii keenya dhorkuun hoogganoota hidhuun kaan danquun darbee immoo qabsoo bilisummaa Oromoo guutummaatti ija isaa dhaamsuuf dirree siyaasaattis waltajjii keessaa dhaaba kana baasuuf sochii ulfaataa fi bal'aa haala adda bilisummaa Oromoo fi qabsoon kun ganame keessatti nu gananii duubaan sakkiniidhaan akka nama waraane nama ajjeesutti nu waraananii tattaafatan. Haa ta'uti miseensota keenya hidhaasoo ta'e ofitti fudhatanii 2-3 ka hidhame ka reebame qabeenyi dhaabichaa saamame hoogganoonni akkas dirree falmaattis akkas dargaggooti keenya kana hunda dura dhaabbatuun qabsicha kana keessa dabarsanii jaarmiyaa isaan facaasu tattaafatan caalaatti bifatti horanii caalaatti jabeessanii caalaatti deebisanii sirna qabsiisanii har'a qabsichi olaantummaa qabaateetti diina wajjin wal falmaa jira malee diina fi mataa gadi qabatee haala rakkisaa sana keessatti jilbeeffatee jiilee booda deebi'ee isaaniif harkaan kennannee kana mirkaneesseeraa fi har'a immoo haala qabsichuu olaantummaa qabu keessatti fuuldurri keenya ifaa caalaatti garagalma isaa gahuutti tarkaanfataa jiru ta'uu eenyuyyuu haaluu danda'u. Kanaaf isa kana fuuldura keenyatti ilaaluudhaan socho'u faallaasaa Itoophiyaan ka Oromoo fi qabsoo Oromoo galmasaa gahuu danquu bara baraan kaayyoo godhatte ilmaan qaqqaalii Oromoo silaa tuttuqe kanaa fi har'as dirree irratti fi biyya keessatti jiran kana ajjeesuudhaanii fi jiilchuudhaan yaalucha facaasuudhaan uf jalatti bulchuu itti fufattee sochootu bara baraan lola hamaa lolli kun immoo ishee gubaa keessatti gubataa akka biyyaattuu diigamte addunyaa biratti tuffatamte har'a akka biyyaattuu jirti jedhanii ka odeessuu hin dandeenye haa ta'uti humna qawwee farkaa qabduun amma mootummaa fakkaattu biyya fakkaattu garuu dirree dippiloomaasiittis dirree akka biyyaatti irratti mul'atanii fi uf bulchanittis hin mul'anne biyya ishees biyya jettee himattu uummata jettee himattu waliin adda baate bakka hunda uummatoota kana wajjin lola keessa ka jirti jedhanii ka odeessuu hin danda'amne kana keessa jirti kana bakkaan kana gaaheera adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoo Oromoo loluun Itoophiyaa asiin gahee jira jechuudha. Ammallee kanarraa jiiluu dadhabdee kanarraa arguu dadhabdee bakkeefaa ajjeessuudhaan kanan dhaaba jettu jaamaa siyaasaa fi jaamaa haala hubachuu hin dandeenye kabara baraan kabbara waggoota 100 dura jiru keessa saayikooloojiidhaanis siyaasaadhaanis ka jirtu ta'uu agarsiisa. Kanaaf fayyinsa hin qabdu du'a ishee boolla isheetti deemuu malee haala kana keessatti karaa keenya ka eegamu
galii keenya bakkaan gahuudhaaf jaarmiyaa keenya jabeeffatu, halkanii guyyaa dachaa hojjetu, dachaa ummaticha hubachiisu, ummatichi hubatee keessaa qooda fudhataa jira. Utuu keessaa qooda fudhataa hin jiru ta'e qabsichuu hin jiraatu. Kana bakkaan gahuuf halkanii guyyaa hojjetu kan irraa eegamu. Galii keenya fuuldura keenya ifaa fuuldura keenya mul'atu ta'uu eenyuyyuu haaduu hin danda'u. Kana hubannee galma keenya fuulduratti ilaalaa socho'uu qofa kan irraa eegamu. Kanatu jaallan wareegamaniifillee isaaniifillee galma ta'a. Isaaniifillee galfata nutti kennan sana bakkaan gahan jennee nullee qalbii fi qaamaan uf komii tokko malee socho'uu dandeenya jechuudha. Kan ofitti fudhannee akka sochoonu Adda Bilisummaa Oromoo ka sabatiinsaa fi darbeenuu galii isaa fuulduratti beekuu keessatti karooraan akka socho'u malee haala raafamaa diinni keenya yaaduu fi hawwuu karaafamuu fi daddaaqamu akka taane seenaa kanaan dura keessa dabarre mirkaneessaa irrallee kanuma mirkaneessina. Miseensonni keenyas kana ofitti fudhatuudhaan galii isaanii fi hojii isaanii fi karoora isaanii irratti qofa fookas godhanii xiyyeeffatanii akka socho'anii gadi jabeessinaa ammaddaa injifannoo uummata Oromoof jabaadhaa. Jabaadhaa jechuun illee nama dadhabedha. Jabaadhaa jedhu miseensa Adda Bilisummaa Oromoo yeroo hundaa jabaadhaa. Hidhaa keessatti agarsiiseera. Sadarkaa tokkollee ofirratti fudhachuu kan dandeenye agarsiiseera. Hojii keenya wajjin fuulduratti fayyaa ta'aa ulfaadhaa.